gaaffii fi yaadota isin kaleessaa naaf barreessaa turtanii hunduma isaayyuu walitti qabadhee isin dhufeetiin jira amma dhumatti na wajjin taasisaniin jedha. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guutuu naaf qabaadhaa isiniin jechuuti nan barbaada. Guyyaa kaleessaa sanaan durallee namoonni jechuudha yaada garaagaraa kan naa kaasaa turtan hin jirtu jechuudha. Keessumaa akkaa'onti buukii baay'isee boojaa micayyoo Saudi Arabiyaa keessatti boqotte jedhamaa jirtu reeffi akka gara biyyaa galuuf gargaaramaa jirtu akkaa'onti buukii ishii nuuf kenni social media gara kana reefuun dhufee badaa hin beeku garuu garaan koo waan baay'ee nagaddee fi gargaaruutiin barbaada kan jettanii hin jirtu jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha akkaa'ontii sanaa asirratti isiniif maxxansa akkaa'ontiin kun maqaa haadhaa fi kan abbaatiin ba'ee biyyatti jechuudha kan guurramu micayyoon kun immoo reeffi ishii biyya galuudhaaf 600 gaafata jechuudha. 600 keessaa 400 guurramee jira 200 hafe jechuudha. Kanaaf iyyuu gargaaruutii dandeessu isiniin jedha obboloota koo waaqayyo inni nagaa sin baasee nagaan deebisee gara biyya keenyatti hunduma keenya iyyuu nu haa galchu isiniin jedha. Micayyoon immoo akka jedhamutti abbaan illee reeffa micayyoo kootii naa galcha jechaa jira. Namoonni itti siqanii duraan hordofaa turanillee micayyoon reeffi ishii akka argame jechuudha. Kaleessa garuu girri gara karaa micayyoo ofiin boontu jedhamu sanaan ka'ee dubaroonni jechuudha walitti guruuppii ijaarramanii micayyoo suni reeffi ishii akka ishiin taane nama biraa akka taate waan akkasii dubbachaa jiru jechuudha. Garuu abbaan reeffi micayyoo kootii naa argame namni nani bakka buufadhe suni naaf argeera. Kanaaf micayyoo koo akkuma kaleessa naa barbaadaa turtanii ani birrii miti kanan barbaadu garuu reeffa micayyoo kootii biyya ishiitti galtee biyya ishii qammastee akkana walladhu reeffa micayyoo koo akkan argadhuu fi na gargaara jedhanii yeroo baay'ee jechuudha laayivii tiktook irratti deddeebi'anii bo'aa jiru waan ta'eef namoonni keessa dhufee hin gargaarra obboleettii keenya ishiinis kaleessa akkuma keenya jettanii gargaaruutii dandeessu isiniin jedha. Waa'ee micayyoo kana xumureetiin jira yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbachaatiin ture jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni immoo kaleessa waa'ee dhimma viidiyoo jechuudha cillimoo fi jalduu gidduutti jechuudha bosona cillimoo giincidhaa fi jalduu gidduutti isa raawwatame jechuudha. Ganama jechuudha maxxansoonni garagaraa jechuudha miidiyaa gurguddaanii dogoggoraan jechuudha kan maxxanfamaa oolee maaliif sa'aatii booddee gara galgalaati jechuudha kan tiraafikiin jechuudha tiraafikiin naannoo sana iddoo namni itti dhume sanatti adda baasee jechuudha. Namoonni muraasni nama 6 nama 5 waan akkasii akka boqotani kan ifa obse jechuudha. Sana dura garuu namoonni odeeffannoo garagaraa social media irra waliin ga'aa turanii nama 40 jedhanii waaqayyo warra boqote sanaa fi lubbuu isaanii hamaaru warri afan immoo baga rabbi isaanii oolchee warri miidhama gurguddaa keessa jiranillee rabbi lubbuu isaanii oolchee isaanii fayyisu eenyumayyuu taananii lubbuu namaatti kan gammadu seexanarraan kan hafe injira jedhee yaadu. Kanarraan kanaaf immoo dogoggoree wanti baay'een injira jechuudha. Achi gidduutti kan na gorsaa turtanii dhugaa dubbachuuf guddaa galatooma isin anaaf kennaa kiyya isa addaati isiniin jedha. Lubbuun namaa waliin caaluu akkasiin jedhu waan akkasiin jettanii dhugaa dubbachuudhaa fi guyyaa kaleessaa jechuudha ganamaan kaa'ee natti dhadhaga'amee bakka jira miti yeroo tokko biyya namaa keessa yeroo jirtan lafaa ka'ee yeroo nama kakaffa'u hin jira jechuudha. Bakka maatii kiyya keessa maaltu maal ta'a bakka maaltu maalan dhagaalaati jettanii yeroo yaaddan hin jiru. Sana dura immoo faaziriin koo jechuudha karaa sana deematti ture jechuudha dhimmoota tokkootiin. Sanaaf yaadni koo baay'ee tokko bakka nabittine miira addaa keessa taa'etan jechuudha. Viidiyoo sana kana waraabee garuu deemee bakka akkuma jechuudha wantoota sana argee jechuudha social media irratti onlaayinii imoo keessa lixee yeroo maatii barbaadu maatii onlaayinii irratti yeroo sanaaf hin arganne sana booddee jechuudha akka fedha rabbii haa ta'u jedhee dhufee sagalee isinii waraabee akkasiin jedhanii dhiiga ta'ee maaliidhaa fi lubbuun tokkuma naan jettanii dhiigni immoo keessatti adduma isiniin jedha abbaa keessanii fi haadha keessanii amma isaaniif dhukkubsattanii amma waa'ee isaanii binin jettanii nama biraatiif binin jettan jechuudha. Kana nama dhugaa nama hunda birayyuu jirudha. Kanaaf iyyuu na of kalchaa isiniin jedha hordoftoota kooyii dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani dubbii sobaatiin jechuudha asitti fideetooyi sammuu keessan burjaajessuuf miti.
Tokkoof tokkoof immoo ani sammuu keessan isin jeequudhaaf miti jechuudha. Viidiyoo akkas akkasii kana waa'ee dhimma gaddaa balaa tasaa kana yeroo fidee isin biraan ga'u waaqayyo uumaa keenyatti siiqnee yeroo hundumayyuu jechuudha galgalas ganamas isaan akka kadhannuuf jechuudha malee akka isin cinqamtanii miti. Namoonni kunis boqotaniiru. Isin yoo bakka cinqamtanis anis yoo hin cinqames warri boqote galuutii hin danda'u jechuudha. Inni lammataan immoo gadda ko bakka gadda lammii koo dhufee ittiin karaan ittiin baafadhu karaan ittiin mul'ifadhu isiniin jedha hordoftoota koo. Kanaaf iyyuu baqachuun irraa barachuu dandeenya. Waaqayyotti galfachuu dandeenya. Waa'ee biyya keenyaa uumaa keenya kadhachuu dandeenya. Isa jedhuudhaaf isiniin jedha. Kanaaf iyyuu hordoftoota koo ammallee jechuudha yaanni keessan hundumtiyyuu sirriidha waan ta'eef na gorsaa bakka balleessettis immoo na sirreessaa isiniin jedha. Qeeqni qabdanis itti hafuuf isiniin jedha. Galatooma guddaasaa ammallee dogoggorri yoo jiraate asumaanii dhiifama isiniin jedha. Akaawunti buukii micayyuu immoo isinii maxxanseetiin jira. Rabbiin lubbuu ishii haa maaru isiniin jedha. Lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadhaa. Ramadaana keessa hojii ramadaana keessa kan jirtanis immoo jabaadhaa. Rabbi isin haa jabeessu nyaata keessa seeran nyaadhaa. Warri tsoomaa jirtanis immoo tsoomiin keessa tsoomii gaarii isiniif haa ta'u. Ani hunduma keessaniyyuu hedduu isin jaalladhaa. Hedduu isin kabaja isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan naa turaadha. Bye bye.